Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota akkam naaf jirtan qaqqaaliiwwan kiyya baganaa jiraattanii dhiifama viidiyoo ammaa ka waraabaa jiru ka waa'ee ilkaaniiti inshallah. Obboleeyyan kiyya warri rakkoo ilkaanii qabdan guutumaan guututti rakkoo kamis haa ta'u, qulqullinas haa ta'u, dhukkubbiis haa ta'u, akkasumas immoo fooliis haa ta'u, wantoota hundumarraayyuu bilisa bahuudhaaf gatii tokko malee yookaan baasii tokko malee mana keenyatti yaala guutuu argachuuf wantoota barbaachisan waa lama qabadhee dhufe kana qofas miti ka biraallee ni jira yeroo biraa walii dabarsina jechuudha. Innis loomii yookaan immoo cuunfaa looyimuunati akkasumas paaking baawudar yookaan immoo soodaa ashka jedhamu paaking soodaa jedhama. Isa kana jechuudha warri mana arabaa keessatti daabboodhaaf yookaan keekiidhaaf fayyada. Isa kana jechuudha kuni warreen lakkoo ilkaanii amma ilkaan kennanii boorata haguma fedhoo addaatellee boora jechuudha bifa boora qaba qulqullaa'ee sirriitti aannan ta'ee nuun addaatu garuu kun yeroo gabaabaa keessatti ilkaan kenna ilkaan adii aannan nu fakkeessa jechuudha gara keessaaf gara alaatiin illee sirriitti akkaataa itti godhatan akkaataa itti dibatan isin agarsiisa na wajjin turaa isiniin jedha inshallah. Kuni leemunaati warroonni kana qabdan kanaan cuunfitanii yoo kanan qabaatin akkuma biyya keenyaa notitti anasittiin cuunfu jira amma waanuma ammaatiin qopheeffadha isin agarsiisuuf waan ta'eef jecha baay'isuun barbaadu waan hojjetadhee lafaa qabuuf tallaajaa keessa ammaaf tanumaan hojjedha jechuudha. Bismillah. Amma tanumaan dalagee isin garsiisa jechuudha. Bismillah. Gimmaashni kun nagaha waan ammaati gimmaasha yuun fidhu jechuudha. Loo kana godhadha. Gimmaasha loomitti jechuudha yookaan walakkaa loomitti kaliin eenyuun jechuudha. Bismillah. Paaking baawudarii kana hanga itti godhan isinitti garsiisa. Hangan itti gootan akka suuraa irratti argitan gimmaashas miti yaani fooqi ruubiti jechuudha. Yaani hagan itti gootanii ni mul'ata na fakkaate. Bas kanarran dabarsu maaliif yoo baay'ate miidhaa foon keenya irratti fiduu danda'a jechuudha. Paaking baawudarii miidhaa fida akkanatti noomachaa innuyyuu akkanatti kun saamunaa ta'ee jira. Saamunaa ilkaanii fayyadamnu san caalaa jechuudha. Kun amma kana dalagee loomitti ilkaan kiyyaaf deemetiin dibadhaa erga jechuudha. Ilkaan akkam gootanii hidhii keessan sirriitti gara keessaaf gara alaatitti sirriitti itti dibdanii amma kun saamunaa oomisha jechuun hin danda'ama. Saamunaa oomishnee jirra bakka amma kana saamunaadha. Waan meeshaan xiqqaa ta'ee fidhiifama ani amma isin garsiisee tanuma fayyadamuuf malee ani ganama fayyadamee jira. Akkanatti fayyadamtanii kana kalaas buruushima keessan fiddanii buruushima keessanii fakkeenyaaf qoraa isin agarsiisa. Kun buruusha ilkaaniiti. Anamma harka kiyya isin agarsiisa viidiyoo kiyya namni dhiiras arguu danda'a. Warreen qeensi keessan rakkoo qabu keessattuu qeensi qulqullina dhabe jechuudha. Qeensa kana akkanatti ittiin qulqulleessuu ni dandeessan. Amma buruushin kun qeensaati akkanatti warri rakkoo gurraacha'uu qeensa keessanii qulqullina barbaadanis kun asumaan asitti qulqulleeffattan jechuudha. Akkanatti qulqulleeffattanii irra tursiiftanii irraa dhiitanii maashaa Allah ta'a jechuudha. Maashaa Allah ta'a wallaahi sirriitti bareechisa jechuudha. Kanaaf akkasitti fayyadamaa kun ka ilkaaniiti. Akkanatti ilkaan keenya akkanatti cuumne booda ilkaan keenya keessa galchine itti dibna jechuudha. Gara keessaa gara alaatitti akkanatti fuunee dibna xiqqoo tursiifne eegas sirriitti buruush goone sanbooda ilkaan keenya dhukkubas tahee ajaa'us tahee akkasumas immoo boora bifa booraa sanillee ta'e akka gaarii irraa bada jechuudha. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.